Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkotti ni amannaa. Ameen. Sadaasa 12. Waa'ee sadaasa guyyaa 12 har'aa kabajamu laalchisee mata dureen dubbii Waaqayyoon waliin baran ergamaa aboo guddaa qabu samiirraa utuunni gadi bu'uu nan arge. Ulfina isaarraan kan ka'ees dacheen lafaa ni iifte jedha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 18 lakkoomsa 1. Dhugaadhumatti jecha kana kan barreessee Yohaannis abbaa wangeelaa, abbaa ergaa mul'ata isa barreessedha. Yohaannis barataa gooftaa 12 keessaatii bartuu isa gooftaan guddaatti jaallatudha. Giiftii keenya maaramees haga Qaraaniyoo jalatti hundumtuu dhiisanii gahaa baqatanii tulluu Qaraaniyoo jalatti argamuudhaanii giiftii keenya maaramii bakka hunda keenyaa bu'ee imaanaa gooftaa rakka kan nu fuudheedha. Yohaannis abbaan dubbii kanaa jecha kana argee barreesse kun Faximoo Dasseet iddoo jedhamu biyya kutaa biyya Eeshiyaa keessatti hidhameetu jiru. Waaqayyo mul'ata kana itti mul'isee jennaan kan barreessedha. Mul'ata isaa kun ajaa'ibsiisaadha. Yohaannis kun hanga har'aatti hunduuni ol fudhatamee jira. Akka Henook, akka Eliyaas fa'aa jechaadha. Egaa isatu maal jedheeni waa'ee kabaja, waa'ee aboo, waa'ee guddina ergamoota Waaqayyoo gaafa haasa'u maal jedheeni ergamaa aboo guddaa qabu jedhe. Ergamaa aboo guddaa qabu tallaaq silxaaneedha. Utuunni samiirraa gadi bu'uu nan arge jedhe. Ulfina isaarraan kan ka'e dacheen lafaallee iniftee jedhe. Egaa ergamaan kun eenyudha ennaa jettanii hangafa ergamootaa, ergamaa isa guddaa kan ta'e qulqulluu Mikaa'elidha. Qulqulluu Mikaa'el jechuun hiiki maqaa isaatiiyyuu dhugaadha, ajaa'ibsiisaadha. Eenyu kan akka Waaqayyoo jechaadha. Eenyu kan akka Waaqayyoo jechaadha. Kanaaf akka inni hangafa ergamootaa ta'es kitaaba qulqulluu keessatti iddoo baay'eetti barreeffamee jira. Mee kanneen keessaatii sadin ni caqasa. Matsaafa Iyyaasuu boqonnaa 5 lakkoomsa 13 irratti akka inni ergamoota hundumaa irratti itti gaafatamaa isaanii ta'e aboo guddaa akka inni qabu caafamee jira. Kan lammataa matsaafa raajii Daani'eel boqonnaa 12 lakkoomsa 1 irratti ergamaa isa guddaa hangafa ergamootaa jedhee caafamee jira. Karaa adda biraa mul'ata Yohaannis boqonnaa 12 lakkoomsa 7 irrattis kaasnee gaafa laallu ergamaa isa guddaa hangafa ergamootaa akka ta'ee caafamee jira jechaadha. Egaa waa'een ergamaa kanaadhaa kitaaba qulqulluu keessatti wanti baay'een barreeffamanis jiru. Amma garuu akka fakkeenyaatti kanan isin tuquudhaaf yaade ergamaa isa guddaa fi hangafa ergamootaa ta'uusaa. Kanaaf qulqulluu Mikaa'eliidhaaf egaa aboon isaaf kenname guddaadha. Maaliif jennaan Yohaannis abbaan wangeelaa jaalalleen gooftaadhaa akkuma dubbate aboo guddaa ergamaa qabuudha jedhe akkuma jedhe. Mee kitaaba qulqulluu keessaa immoo aboo isaatiin hojii dinqisiisaa kan inni hojjetee mee muraasan isin caqasa. Tokko, ergamaan kun magaalaa badiisaa, magaalaa gubachuudhaaf jette keessaatii saba Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo, seera Waaqayyoo warra eeganii butee kan baasudha. Seera uumamaa boqonnaa 19 tokko kaasee Looxii fi ijoollee isaa lamaan harka isaanii qabuudhaan magaalaa Sodoomiif Gamooraa gubachuudhaaf jette keessaa baaseera. 2, ergamaan kun ergamaa ijoollee Waaqayyoo eebbise kan eebbisuudha, kan eeguudha. Seera uumamaa 48. Yaaqoob ijoollee isaa gaafa eebbisu maal jedhee, yaa ijoollee koo ergamaan Waaqayyoo inni abboota koo eebbisaa ture sinaa eebbisuu, inni isaaniin eegaa ture sinaa eegu akkuma jedhe. 3, ergamaan kun diina ijoollee Waaqayyootti dukkana kan hawwisuudha. Diina ijoollee Waaqayyoo balleessuudhaaf deemu. Humna isaa abdatee, saragallaa isaa abdatee, meeshaa isaa abdatee saba Waaqayyoo, ijoollee Waaqayyoo warra dhuunfaa Waaqayyoo ta'an balleessuudhaaf humnaan kan itti kaatu dhugaadhumatti kan dukkanatti hawwisee dhaabachiisuudha. Seera ba'uu boqonnaa 14 lakkoomsa 14 hanga 19 irratti dubbistanii yoo laaltan guyyaa har'aa kana sadaasa gaafa 12dha. Israa'eloonni biyya garbummaadhaa ba'anii biyya abdiitti gaafa isaan galuuf deemaa jiranii galaana diimaa bira gaafa isaan ga'an teellaadhaan saragallaa 600 hiriirsee isaaniin balleessuudhaaf, isaaniin barbadeessuudhaaf Fari'oon mootichi loltuu isaa hedduu wajjin
yeroonni teellaa isaanii gulufaa dhufu Israa'eloonni teellaatti galagalanii gaafa ilaalan sodaatanii hin na'anii. Fuula isaanii dura galaana diimaatu jira. Bitaan mirgaan tulluu gurguddaa isaan yaabanii bu'uu hin dandeenyetu jira. Teellaadhaan kunoo Fari'oon immoo saragallaa 600 meeshaa lolaaf loltuu isaa hiriirsee isaan barbadeessuudhaaf deemaa jira. Waggaa kanan sodaatanii raafaman jedha. Maali yommuu seenuu fixuudhaaf nu fuutee kaatee jedhan jedha. Garuu ergamaan Waaqayyoo kunii inni isaan eegaa ture jedha kitaaba qulqulluu keessatti Museen gaafa barreessu. Teellaatti deebi'ee gara diina isaaniif ijoollee Waaqayyoo gidduu gaafa dhaabatu jaratti dukkanna uwwifamee socho'uu dadhabanii achuma dhaabatan jedha. Hanga sanatti gaa Waaqayyo immoo Museedhaanii ulee kee ol kaasi galaana diimaa kana rukuti gaafa jedhu galaana diimaa gaafa rukutu galgal hiramee fi lafa duwwaarra ce'anii gama ga'an jechaadha. Yeroo isaan gama ce'anii gama ga'an ergamaan Waaqayyoo ergamaa guddichi aboo guddaa qabu kuni egaa sasila dukkanatti uwwise kana gidduudhaa ture. Gaafa gidduudhaa turuu akkuma isaanii lafa ceena jedhanii bishaanichatti namman. Bishaanicha walakkaa gaafa ga'an saragallaan isaanii socho'uudhaan dadhabeechi gidduu naanna'uu jalqabe. Hamma sanatti hundi isaanii raawwatanitti galan bishaanichatti. Egaa Waaqayyos Museedhaan ulee kee kana ol kaasi bishaanicha rukuti gaafa jedhu bishaanicha gaafa rukutu bishaanni kun itti galagale. Isaan liqimse haree isaan sokke. Waggaa kana ture egaa obboleettiin Musee Maariyaamiin kabaroo fudhattee Waaqayyo keenya guddaadha. Kan akka Waaqayyo hin jiru. Waaqayyo keenya saba isaatiif ni lolaa. Warra fardeenii fi fardeeniidhaan gulufanni nu balleessuu barbaadanii galaana keessatti liqimsiisee nu ijoollee isaa immoo nu ceesisee. Kanaaf ulfinni Waaqayyo ulfina guddaarra caalaa. Kanaaf hin faarfanna jettee faarfatte jedha. Seera Bo'uu boqonnaa 15 lakkoomsa 1 haga 21 jechaadha. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo ergamaan kunoo akkasittiin ijoollee Waaqayyoo gargaaruudhaaf dukkanatti uwwisa. Kanaaf guyyaa yaadannoo kana akka ta'uudhaaf Waaqayyo Hafuura Qulqulluun kan itti mul'ise abbootiin keenya kunoo akkasittiin godhanii kaa'anii jiru jechaadha. Kanaafuu ergamaan kun ergamaa diina keenyatti dukkana uwwisuudha. Ergamaa ijoollee Waaqayyoo gargaaruudha. Indaamu Israa'eloota warra foonii sana yeroo isaan lafa onaa sana keessa deemaa turanii duumessa torbaan isaan golgee geggeessaa ture. Duumessi tokko akka qorri isaan hin miine, tokko akka aduun isaan hin miine duumessaani. Sadiiti immoo haga 6tti kan jiru immoo bitaa mirga kaabaa kibbaan diinni isaanii dhufee akka hin balleessinee fi dallaa ta'ee isaan geggeessaa ture. Egaa torbaffaa irratti immoo ifaan geggeessaa ture. Yeroo dukkanaa'u fuuldura isaanii bu'ee ifaan geggeessaa ture. Egaa aboo kana Waaqayyotu kenneef jechaadha. Kanaaf ergamaan kun ergamaa akkasiiti. Kanaaf nutis guyyaa kana nutis biyya rakkinaa keessa jirra, lafa onaa keessa jirra, lafa yaaddoo keessa jirra. Kan nu gaadu diinni baay'eetu jira. Akkuma gaafa sana isaaniin gargaarte Israa'el warra foonii san nu Israa'el warra lubbuus nu gargaare. Diina keenyatti dukkana uwwisi. Nun immoo dallaa cubbuu gargar hirii, galaana cubbuu gargar hirii keessa nu ceesisi jennee kadhachuu qabna, abdachuu qabna jechaadha. Biyya cubbuu, biyya dhukkubaa, biyya yaaddoo kana keessaa Waaqayyo gara bitaa mirgaatti gargar hiree biyya keenya biyya abdii, biyya keenya gennata ishee samii irratti akka nu gashuudhaaf jabeessinee kadhachuu qabna jechaadha. Egaa guyyaan kun seenaa akkasii qaba. Egaa duuchaadhumatti Gibsi fakkeenya Si'ooliiti. Adeemsa Israa'el warra fooniidhaa, adeemsa keenya adeemsa Israa'el warra lubbuu har'aati. Isaan sun biyya Yerusaalem ishee lafarratti galuudhaaf deeman, nuti immoo Yerusaalem ishee waaqarratti galuudhaaf jirra. Kanaafuu gargaarsi ergamaa Waaqayyo nu barbaachisa jechaadha. Nuti dadhaboota waan taaneef gaa Waaqayyo abbaan keenya uumaan keenya hangafa ergamootaa qulqullicha Mikaa'eliidhaan hunda keenya nu haa gargaaru. Inni itti aanu arfaffaa irratti ergamaan kun biyya abdiitti nu eegee nu tissee diina keenyatti diina ta'ee nurraa lolee akka inni nu gashuudhaaf Waaqayyo nuuf ramadee akka jiru, maqaan Waaqayyo illee ergamaa kana keessa akka jiru caafamee jira jechaadha. Seera Bo'uu boqonnaa 23 lakkoomsa 20 hanga 23 irratti akka jedhee caafamee jira. Biyyan si qopheesse biyya abdiitti akka si galchuutii fi ani ergamaa koo si fuulduratti nan erga. Maqaan koo isa keessa jira, natu erge kan kooti. Sarratti hin ka'in, isa hin jibbin, isa hin aarsin. Inni diina keetti diina ta'e sirraa lola.
jedhee Waaqayyo qajeelfama kennees jira waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu ergamaan kun ergamaa guddaa aboo guddaa qabudha. Aboo guddaa kan qabudha. Aboo guddaa qabaachuusaas caqasa kanarraa hubachuu dandeenya jechaadha. Aboo kana kan kenneef immoo mootii moototaa gooftaa gooftotaa jechaadha. Inni itti aanu shanaffaan ergamaan kun karaa jireenyaarraa gara badiisaatti birriif jedhanii warqeedhaaf jedhanii ulfina namaaf jedhanii kan dalga deemanis kan itti dheekkamee deebisuudha. Seera lakkoomsaa 22. Balaam Balaaqirraa warqee fudhatee birrii fudhatee saba Waaqayyoo eebbisuuf gaafa inni imala isaarra yaabbatee ka'u karaa irratti cufee akka inni hin deebine godheera. Harreen afaan dubbatteellee akka inni deebi'ee ergamaa kanaaf sagadu ta'ee jira. Seera lakkoomsaa 22. Inni ja'affaanaaf ergamaan kun ergamaa diina ijoollee Waaqayyoo haaluma tokkicha qofaasaa jedhee kumaa kitila ajjeesuu kan danda'udha. Lammaffaa moototaa boqonnaa 19 lakkoomsa 35 irraan deebi'aa. Lammaffaa moototaa boqonnaa 19:35 irratti Sanaakireem Hisqiyaasiif saba Yihuudaa balleessuudhaaf loltuu waraana isaa 185,085 hiriirsee gaafa inni isaaniin barbadeessuudhaaf jedhu ergamaan kun dursee dhufee duumessarra dhaabatee jedhee gaafa afuufu loltoonni 185,085 barbadaa'anii daaraa botoroo ta'anii jedha. Karaa adda biraa ergamaan kun namoota hidhamanii boolla keessa jiranillee boolla keessallee seenee kan nyaachisuu danda'uu fi kan leenconni akka ittiin buune afaan cufuu danda'udha. Tsaafa raajii Daani'el boqonnaa 12, Matsaafa tarafa Daani'el boqonnaa 13. Matsaafa tarafa Daani'el boqonnaa 13 irra dubbistanii olaaltan gaafa Daani'el boolla leencaa keessatti hidhame sana ergamaan kun maal godheenii Imbaaqoom biyya Israa'eliiti utuunni warra minaan makaranii fi geessaa jiru. Daani'eliif geessii fi boolla leencaatti hidhamee jira. Biyya Baabiloon keessa jira geessiif jennaan ani maalittan beekaree Baabilooniini maalittan beekaree biyya boolla leencaas jennaan rarraasee dhaqee boolla sanatu chaappaan irraan banamin keessa seenee nyaachisee idda sanaa booda obaasee eebbisee dhaqi gadaboo keef geessa akka jedhe caafamee jira jechaadha. Tarafa Daani'el boqonnaa 13 irratti. Kanaaf ergamaan kun haga kanatti aboo guddaa qaba jechaadha. Dhugaadhumattis immoo Israa'el warri fooniidha gaafa isaan lafa onaa keessaa deemaa turan sana mannaa waaqarraa gadi buusee nyaachisaa kan ture ergamaa kan akka ta'es caafamee jira jechaadha. Faarsaa 78 lakkoomsa 20 irraa kaastanii arguu dandeessu. Egaa inni kan biraan ergamaan kun ijoollee Waaqayyoodhaaf araara dhiifama kan kadhatudha. Matsaafa raajii Zakkaariyaas boqonnaa 1 lakkoomsa 11-12 irratti akka jedha. Yaa Waaqayyoo jedha Waaqa dura dhaabate, yaa Waaqayyoo biyya Yihuudaaf saba Israa'elitti dheekkamteetta. Kun waggaa 70 adabamanii jiru. Maal yaa Waaqayyo maaliif dhiifaman gootuu fi maatti araaramtee gara biyya isaaniitti maaf hin deebistu jedhee kadhatee jedha. Waggaa kana Waaqayyos bifa namatti toluuf nama jajjabeessuuf nama gammachiisuun ergamaa kanaaf deebii kennee jedha. Kanaan booda waggaa hin deebi'u barri adaba isaanis ni ga'a dhiifama nan godhaaf jedhee jedha. Egaa asirratti garuu hubachuu kan qabdan kitaabonni si'ana maxxanfamanii jiranii forjidii kan ta'ani garuu waggaa 70tti dheekkamteetta sichi meeqa tafee jedha. Kun dogoggora. Kanaaf isin kitaaba kana gaafa dubbistan Amaariffa isa jalqabaa dubbisa. Kitaaba kana Abbaa Gammachiis jalqabaa dubbisa. Kitaabonni si'ana ba'aa jiran garuu hiikaa gar malee hiikaa jiru waan ta'eef jechaadha. Inni kan biraan ergamaan kun ergamaa akkamiiti yennaa jettanii ergamaa mana hidhaa seenee mana hidhaa keessatti ijoollee Waaqayyoo mana hidhaa keessaa utuu balbala mana hidhaa sana hin baniin mana dukkanaa sana keessa ibsee ijoollee Waaqayyoo mana hidhaa keessaa kan baasudha. Kakuu haaraa keessatti agarra kan immoo hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoomsa 12 irraa kaastanii arguu dandeessu. Phexroosiin caccabsanii reebanii dhiiga isaa dhangalaasanii harkaan miilla isaa cancalaan hidhanii mana hidhaa keessatti gatanii. Ergamaan kun halkan walakkaa gaafa ta'u mana hidhaa sana ol seene. Manni hidhaa sun ifaan guutame. Phexros ka'ii ittiin jedhe yeroo inni harka isaan cinaacha isaa qaqqabu dadhabbiin dhukkubni madaan nanna isaa irraan bade cincalli harka isaa irraa hin harca'e. Na duukaa bu'i jennaan mana hidhaa sana keessaa duukaa bu'e. Bolonni kee gara mana harmee Maarqos waa'ee kee kadhachaa jiru waan ta'eef dhaqi achi dhaqi waan Waaqayyo sii godhe immoo naqii itti himi jedhee jedha. Kanaafuu ergamaan kun akkasittiin kan nama gargaarudha jechaadha.
karaa adda biraa ergamaan kuni xalayaa du'a keenyaadha nageenyatti kan jijjiiruu danda'udha. Xalayaa bahariyaaniidhaaf barreeffame san jedhee afuufee jijjiireeraa mitiire sanee gaafa 12 kan yaadatamu keessumaa keessatti walumaa galatti ergamoonni Waaqayyoo aboon isaan qabanii kakuu haaraa keessatti kakuu moofarra ni caala. Hin caala. Namoonni tokko Kiristoosiin edda fudhanneetii ergamoonni maal nu barbaachisan kan jedhan jiru. Qulqulloonni maal nu barbaachisan kan jedhan hin jiru. Isaan kanaaf dubbiin hin galle. Dhugaadhumatti mee waa'ee Kiristoos eenyurraa dhageenye? Waa'ee Kiristoos eenyu nu barsiise? Waa'ee Kiristoos kan nu barsiisan ergamoota. Mee wangeela Luqaas boqonnaa 1:26 kaasee giftii keenya dubaroo Maaramiin akka isheen hafuura qulqulluudhaan ulfooftee akka isheen fayyisaa addunyaa deessu kan itti dubbate jecha kan ergamaarraa dhageesse qulqullaa Gabri'eel jechaan. Gaafa inni dhalates dhalateera. Inni dhalate kun mootii addunyaati fayyisaa addunyaati kan jedhe ergamaadha. Wangeela Luqaas boqonnaa 2:1-14. Gaafa giftiin keenya Maaramii deessee jettummoo Heroodis ajjeesuu gaafa barbaadu ergamaan Waaqayyootti mul'ate yaa Maaramii yaa Yoosef mucaa kan ajjeesuu waan barbaadaniif diin fudhuu Gibxitti baqadhu haga gaafa dhufeesitti muttachi ture jedhe. Waa'ee godaansaa gaafa kaabnu kan itti dubbate ergamaadha. Deebi'aa galaa kan jedhe ergamaadha. Gahee guddaa qabu. Kanaafuu dhalachuusaa giftiin keenya Maaramiin hafuura qulqulluun durbummaan ulfaa'uu ishee waa'ee godaansaa ergamaarraa barreechan. Gaafa gooftaan du'a mo'ee ka'eet kan yeroo jalqabaadhaaf dhala namaatti lallabe ergamaadha. Wangeela Maatewos 28:5 isa jiraataa warra du'an keessa maaliif barbaadu? Akkuma jedhee dubbate inni ka'eera. Kunoo dhaqaa Galiilatti arguu dandeessu jedhee Maariyaam Magdalaatti kan dubbate ergamaa kanaadha. Gaafa inni ol ba'es barattoonni fajajanii sodaatanii gaafa dhaabatan fajajanii naatanii sodaatanii maaf dhaabatu? Inni tus ilaaltanii ol ba'e kun utuu isin ilaaltanii deebi'ee dhufuudhaaf jira jedhee kan lallabe ergamaa Waaqayyooti. Hojii ergamootaa boqonnaa 1:9-11 isa dhumaa gaafa gooftaan keenya firdii isa dhumaa kennuudhaaf dhufu namoota du'anii jiran du'a keessaa ka'aa simadhaa kan jedhus ergamaa guddaa kanaadha. Ka'aa simadhaa kan jedhu ergamaa isa guddaa kanatu labsi dhufee labsa. Awwaajii dhufee awwaaja. Eegaa waa'ee isa kanaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15:51 kaasee tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 4:14 kaasee duraan dursa hangafa ergamootaatiin ergamaa isa guddaa aboo guddaa qabuudhaan malakatota afuufamu warri du'anis du'a keessaa battala amma libsuu jaatti ka'u ka'anii gatii isaanii fudhatu jedha. Kanaaf dhugaadhumatti gaa Yohaannis abbaan wangeelaadhaa ergamaa aboo guddaa qabu jedhe. Ergamaa aboo guddaa qabu samiirraa utuu inni gadi bu'u nan arge ulfina isaarraan kan ka'es dacheen lafaa hin ifte jedhe. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo nuyi kanaaf ergamaa Waaqayyoo jaalladhan aboo guddaa qabu waan ta'eef dibata guddaa qabu waan ta'eef Waaqa biraa argamanii dhufu waan ta'eef kunoo gargaarsa kanneen kana fakkaataniin nu gargaaru waan ta'eef ni jaallan guyyaa isaanii ni yaadan guyyaa isaanii ni faarfan ji'a baatii ji'a isaanii guyyaa isaanii dhaabbannee naa dhaabadhu jenna. Karaa adda biraa fakkii isaanii illee fuuldura keenya kan mana keenya keessa kaawwannuuf kanaaf sugiif eegumsaan isaanii hunda keenya waliin haa ta'u. Waan nu barsiiseef waan nu dheekkameef galanni Waaqayyoof haa ta'u. Isa dhageenye immoo jalapheetti nuuf haa barreessu ija bareedaa 30 60 100 akka naqannuuf jaala Waaqayyoo nuuf haa ta'u. Wasbaat ለእግዚአብሔር።